Bulii 45 meeqa hojjetu karoorfatu. Totaalii keessaa baanee qabanne maaliif humni namaa tokkollee nama godina. Laakki amma hawaasa dura jirra mootummaalleen hin arga hawaasni isin bulchitanis isin arga waadaa soba seenuun qabdan waan ji'a 9 ji'a 10 hin hojjetin bulii 45tti raawwattanii keessaa bahu raawwattanii guyyaa 45tti mana barumsaa jaarree hunda keessaa kabaan jettaniin maal baajata qabdumoo dhibbatti xumurree keessaa baanaa doonta hini bulii 45 nama nu hafte kana irratti ishuu guddaa goonee mana barumsaa ishuu guddaan maali akkaataa itti deemuu dandeenyu tootaalii haa jijjiirru jenne tokkoffaa maal goonaa jenne humni keenya guutuu akkaataa dhimma kanatti qabatamee itti deemamaa ture gaaffii qabeenye akkas yoo ta'e fakkeenyaaf raawwiin kun duubdeebiin lakki duubdeebiin kun kan isinii kenname ji'a meeqaffaa keessa ji'a tokkoon dura kurmaanni sadaffaa yeroo gama kurmaanni sadaffaa achi asi gaafa nu kennamu dhibbata 37 irra turre lakki dhibbata 37 24 irra jirtu isin gabaasa sobaatiin kagalchitanii sun gabaasa sobaa doonta hini mootummaan naannoo oromiyaa gaafa qoratu godinaalee dhageeffadha mootummaan naannoo oromiyaa gaafa qoratu gabaasa kurmaana sadaffatti godinaalee gabaasa sobaa galchanii gaafa supervision ilaalamu gadi deebi'e keessa tokko keessan supervision ilaalamee ka sobaan jedhamee nu bira qabatame tokkollee ni jiru hin jira gabaasa mootummaa naannoo oromiyaa maaliin hin jirre kurmaana sadaffaa keessatti godinaalee kennamee ragaan sobaa kennamee gaafa ceek godhamu gadi deebi'e keessa tokko ammas gabaasa san nutti himaa jirtu waan ta'eef haa fixadhuuti